Ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota Hawwiyyee SM Entertainment hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan jaalalaaf kabajaa isin bira haa ga'u jechaa walirraa bannee turre dhiifama walitti deebinee jirra. Wanti har'a dhufee aartistii jaalatamaa fi kabajamaa fakkaataa Haacaaluu Hundeessaa aartistii Kiikiyyaa Badhaadhaa sirbasaa ciccimoo sirbasaa kan diina mataaraa dha'uun qawwee Oromoo jechuun dandeenya aartistii sanii jechuudha. Sirba ajaa'ibaa qabatee dhufee jira. Kanaafuu Oromoon wanti isinirraa ga'een eeggamu sirba isaa san dhattanii daawwachuu fi warri sabiskiraabiin goone dhattanii sabiskiraabii yuutuubii isaa godhuuf viiyoo guddisuudha. Warroonni maqaa isaatiin yuutuubii banattanii sirba isaa hattasuun immoo qabamuun keessaniin oolu garuu nama Oromoo taateeti hattuun hin qabamti waan taateef namoonni kenna immoo kan dogongoraan maqaa kiyyaatiin banatee deemsan jala deemtanii hin daawwanne irraaf qusadhaa isiniin jechuu fedhaani. Wanti biraa immoo warri yuutuubii feesbuuk irratti gabbuuftanii viidiyoo isaa walii gahuuf jirtan piliis dhiisaa waliif haa yaadnu. Warri tiktook irratti chaalengii garaagaraa dalaguu jirtan immoo itti jabaadha. Chaalengiin dalagamuun isaaf bu'aadha maaliif karaa viiyootiin hin daawwatamaa sirbisuun jechuudha. Ati shoora guddaa taphata jechuudha warri karaa tiktookiitiin dalagu suni. Kanaafuu aartiin jabinna aartiin guddina aartistii Oromoo jabeessuuf weellee isaan qabatanii dhufan weellee haarawaa isaanii akka daawwannee jajjabeessinuudha. Kanaafuyyuu anis chaalengii karaa tiktookiitiin shubbisa Kiikiyyaa dalagee jira. Asumaan akkanaa daawwattanii daawwadhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Nobeelii hidhate zinaaraa addunyaa nuwwate dolaaraa biyyattii fonkolee ayyaanni dinagdee butuchee waraanni filannoo durame keessi hidhannoo duude dargaggeessi jeneraal aartistii Haacaaluu gumaa goota shirri nawwaalu.